وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسك يا بريدة bakka yuutuu bakka jirtanittuu rabbi rahmata isaatiin isin mil'atu, bakka jirtanittuu nagaa keessa rabbi isin kaa'uuf. agartee jiini bareedaan kun jiini khayrii tawfiiqa bareedaa kun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ji'a sha'baanaa ka amma gartee harri guyyaa 4-5 kana warra gartanii irraa milkaa'ee jiini sha'baanaa facaafannaadha jedhanii jiini ramadaanaa murannaadha jedhanii murannaa fi facaafannaallee warra irraa milkaa'ee rabbi isin taasisu. nama gartanii ramadaanni gartanii shahadaa isaa bahu na soomeera jedhee ragaa isaa bahu rabbi isin taasisu. yeroo keessa toobatan, yeroo keessa qulqullaa'an, akkuma namni mana bareeffatu, akkuma namni qallaba gartee gaarii bareeffatu san qalbii bareeffatuun, ibaadaa bareeffatuun, jecha bareeffatuun, toobataan rabbitti deebi'uun khayrii gurguddaa akkanaa qaba waan ta'eef kana irratti illee gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tawfiiqa gaariidhaan isin mil'atu jecha guyyaan amma keessa jirru kun guyyaa gartanii bareedduu, dachii bareedduu, harama rasuulaa kunoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dudduuba keenya jiranii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa firdaus alaatti isaanii wajjin illee walitti isin haa qabu jecha